oomishni dabaleera kan jedhu kuni karaa tokkoon jira. Karaa biraatiin immoo qaleensi jireenyaa gadi waggaa bu'uun argamu. Kana wajjiniin wal qabatee mee wanni jettan maalinni wanni jedhamu kun jiraayi. Oomishni biyya keenya keessatti keessattuu naannoo keenya keessatti oomishni gannaanis hojjan bonaanis kan nuti qonnu dabalaa dhufeetu jira. Haa ta'u malee ammas qaaleensi jireenyaa jira. Bakka hundattiyyuu qamadii qottan malee jettanii qotee bulaa dirqisiiftu kan jedhamu hin jira jechaadha. Kun ammam dhugaan? Kuni soba. Dinnichas qotuu hin danda'a, timaatimas qotuu hin danda'a, qamadiis qotuu hin danda'a. Oomisha qamadii malee oomisha kuduraalee adda addaa dhorkamnee jira warri jedhu kun warra faayidaan jalaa tuqameetoo jirudha jechuudha. Harka fuune daawwattoota keenyaa keessummaa qabna. Keessummaan keenya har'aa obbo Geetuu Gammachuu jedhamu. Obbo Geetuu Gammachuu itti gaafatamaa biiroo qonna Oromiyaati. Obbo Geetuun ogeessas hoogganaa qofa odoo hin ta'in isaan wajjiniin qonna Oromiyaa wajjiniin wal qabatee jiruuf jireenya Oromoo, jiruuf jireenya qotee bulaa keenyaa, jiruuf jireenya abbootii keenyaa maal gochaa jiru? Nuyi dhiifnee dhufneerraa isaanitti kennine maal gochaanii jiru kan jedhamee xiqqoo hin mari'anna isaan wajjiniin waa'ee qotee bulaa, waa'ee abbootii keenyati. Obbo Geetuu barumsi keessanis qonna wajjin wal qabata. Qotee bulaan Oromoo maal fakkaata? Maal keessa jira? Maal gochaanii jirtu qotee bulaa kana? Eessan gahaa jirtuun? Guddaa galatoomii Dooktar. Barumsa qofa osoo hin taane dhalootumni keenya qonnaan bulaa keessatti waan ta'eef jiruu fi jireenyi qonnaan bulaa maal inni kan jedhu namni nutti himee yookaan barannee qofa osoo hin taane keessatti dhalannee guddannee jechuudha. Waliigala qonni biyya kanaa fudhannee gaafa laallu qonna rooba irratti hundaa'e qonna yoo roobni jiraatee waa argachuutti dandeessu yoo roobni immoo akka waggoottan lamaan nama dabarsinee kana arfaasan dhabame yeroo itti midhaan dhabdu fi qonnaan bulaan keenyas rakkoo keessatti itti jiraatu keessatti jechuudha qonni keenya gaggeeffamaa kan jiru. Waliigala qonni biyya kanaa poolisiiwwan mootonni biyya kana gaggeessaa turan irratti hundaa'eeti kan inni gaggeeffamaa ture. Mootonni kun immoo qonnaan bulaa giddu galeessa godhatanii qonnaan bulaan akka darbuuf, akka guddatu, akka ijoollee isaa barsiifatu waan gaarii akkuma isaan argatan akka arguuf osoo hin taane isaan gabroonfatee ofiif jireenya gaarii jiraachuudhaaf poolisiiwwan hojjetamantu ture jechuudha. Keessumaa kan yeroo dhiyoodhaan beekamu irraa kaanee olaalle yeroo Haile Sillaasee keessatti qonnaan bulaan cisanyaa namoota dhuunfaa ta'e akka inni jiraatu qonnaan bulaan lafa osoo hin qabaatin abbaa lafaatii fi akka inni hojjetu akka inni isaaf sagadu godhamee dafqii qonnaan bulaa kanaa nyaatamaa ture jechuudha. Gaafa kana jedhamu qonni baay'ee murteessaadha, qonni baay'ee guddaadha biyya kana keessatti jedhamee yeroo sanattis hin dubbatamaa ture jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee namni baay'een qonna keessa jiru kun immoo qonna kanarraa waan hin argachuun irra jiraatu akka argatu godhamaa ture jechuudha. Kanaaf dhiibamaa ture jechuudha maqaa qonnaatiin jedhamee dhiibamaa ture jechuudha. Taansineetis bara dargii keessattis fudhannee yoo ilaallu qonni kun maqaan isaa dhaamaatuma ture, faarfamaatuma ture. Qonnaan bulaanii lafallee argatu jedhamee yoo kan kaa'ame ta'e lafti qonnaan bulaan argatu kun qonnaan bulaan xiyyeeffannoo kennee fi lafa isaati irratti oomishaaf oomishtummaa akka inni guddisuuf karaan isaa qabneef jechuudha. Keessumattu iyyuu waan qonnaan bulaan oomishurraa yeroo hunda kan kaasteetoo dubbattutu jira. Dhimma irshaa sabilii jedhamee dubbatamu. Qonnaan bulaan kootan itti ramadamee fedhii isaa malee gatii baay'ee gadi bu'aadhaan midhaan qonnaan bulaa irraa fuudhameeti qonnaan bulaan waan nyaatu dhabee gabaarraa bitee iddoo irshaa sabilii jennu kanatti yeroo inni geessutu ture jechuudha. Achi keessattis lafti kan qonnaan bulaa haa jedhamu malee qonnaan bulaan lafa sanarraa wanti inni baay'ee fayyadamee hin mul'anne jechuudha. As deebinee yeroo yaada keessattis fudhannee gaafa laallu maqaan qonnaa hin dhaama. Namni harki 85 qonna irratti bobba'ee baadiyyaa keessa jiraata jedhamee hin dubbatamaa garuu ammas taanan
maqaan kun haadhaamu malee qonnaaf xiyyeeffannoon kennatamee hojjetamaa turre hin turre jechuudha. Fakkeenya fudhachuudhaaf tiraaktara qonnaan bulaan bitatee galchuu irratti taaksitu godhama. Kombaayinara qonnaan bulaan bituu irratti taaksitu godhama. Maashinoota qonnaan bulaan bitan callaa guddistuuwwan qonnaan bulaan bitee itti fayyadamuu danda'u irratti taaksitu godhamaa ture jechuudha. Kanarraa ka'ee qonnaan bulaan keenya fayyadamaa maasiisaa hin taane, maasiisaatirraa fayyadamaa hin taane. Maqaa qonnaatiin qofa dubbatameeti malee qonnaaf wanti kennamaaf hin turre jechuudha. Kana maqaadhaan qonni lafee dugdaa keenya jedhameet akka dhaadannootti ittiin dhaadatamaa ture garuu qonnaaf immoo wanti ta'uu danda'uu fi wanti qonnaan bulaa bal'aa kana itti fayyadamaatti taasisuu danda'amu hin turre jechuudha. Yeroo yaadi keessatti akka waliin beeknu aantummaan keenya qonnaan bulaadhaaf jedhameeti kan haasa'amaa ture. Maqaatu aantummaadha jedhamee kaa'amaa ture malee qonnaan bulaadhaaf qabatamaadhaan immoo wanti itti aanee qonnaan bulaadhaaf taasifamaa ture hin turre jechuudha. Kanarraa ka'ee qonni biyya kana keessatti jiru qonnaan bulaadhaaf waan buusuu qabu osoo hin buusin qonnaan bulaan itti yoome itti rakkateeti jireenya jiraachuudhuma qofaaf itti jiraachaa ture malee qonnaan bulaan qonna gaggeessurraa baay'ee fayyadamaa ta'eetu hin mul'anne jechuudha. Dhimmi kun dhimma baay'ee ilaalamuun irra jiraatu. Namoonni dubbiin kun galee fi sirrachuun irra jiraata erga jedhamee erga jijjiiramni dhufee booddatti waggoottan 5 asitti immoo qonnaaf xiyyeeffannoon kennamuun irra jiru kun maali inni kan jedhu kun addaan beekamuutu irra jiraata. Harka 85 jennee akkasumatti haasa'uu fi lafee dugdaati jennee akkasumatti haasa'uun kun eessanuu nu gahaatoo hin jiru waan ta'eef maali inni eessatti rakkoo godhate cabiinsi isaa eessatti cabiinsi dinagdee qonnaa kun eessarratti kan jedhu qorannoon babal'aan gaggeeffamanii cabiinsi kun adda bahee jira jechuudha. Tokkoffaa konseptii irraa jalqabee akka inni ilaalamu irra jiraatu qonni dhugaattiyyuu damee lafee dugdaa biyya kanaati. Qonna qofa osoo hin taane dinagdeen keenya qonni akka lafee dugdaatti qabanne dinagdeen qonna qofaan osoo hin taane dinagdeen damdaniisa ta'utu irra jiraata. Akka biyya kanaatti jedhamee fudhatame qonnas qabannee akka guddaatti ittaansinee turizimii irratti hojiin hojjechuun irra jiraatu waan jiruuf potenshaala guddaa waan qabnuuf turizimii irrattis qonnaa wajjin wal qabsiisnee hojjechuun albuuda irratti hojjechuun indaastirii irratti hojjechuun gama arfan kana irratti xiyyeeffannoo guddaa kenneetu hojjenne jijjiiramni dhufuu hin danda'a kan jedhu akka mootummaatti qabatameeti deemamaa ta'uu kan dhufe. As keessatti gaa qonnaaf xiyyeeffannoo guddaan kennamee jennee tokko kan laalu tokkoffaan oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bultootaa kana dabaluu kan danda'u maaliin kan jedhu sirriitti beekumsaan qorannoon gaggeeffamee addaan bahee jira jechuudha. Fakkeenyaaf xiyyeeffannoon nuti kennuun irra jiraatu fakkeenyaaf qonnaaf yoo qonni biyya kana haa jijjiiramu jennu makaanaayizeeshinii irratti hojjechuutu nurra jiraata. Makaanaayizeeshinii irratti hojjennee oomishaa fi oomishtummaa dabaluutu nurra jiraata kan jedhu kallattii guddaa qabanneeti kan deematu jiru. As keessatti tokko makaanaayizeeshinii irratti dhimmi baay'ee murteessaa ta'e qonna sangaadhaan qonnu kana keessaa bahuun baay'ee barbaachisaadha. Sangaan tuffatamaa miti agaarraatti tasiin nu gahee jira. Waan sangaadhaan qotamu akkuma jirutti ta'e amma humni danda'ameen makaanaayizeeshinii irratti xiyyeeffannoo guddaa kennanii deemuun baay'ee murteessaadha kan jedhu kallattii guddaa fi inisheetivii guddaa tokko godhameet qabameetoo deemamaa ture. Kanarraa ka'ee makaanaayizeeshinii irratti maalirraa hambisuut maaltu cabe maaltu sirrachuutu irra jiraata naannoo kanarratti kan jedhu gaafa ilaalamu makaanaayizeeshinii irratti tiraaktarri yoo galchinu qaraxarraa bilisa ta'uu fi irra jiraata. Qonnaan bulaan qaraxarraa bilisa tiraaktara argachuu. Qonnaan bulaan kombaayinara midhaan isaa ittiin haammatu qaraxarraa bilisa argachuu. Tireesharoota adda addaa qaraxarraa bilisa ta'e argachuu. Xaa'oon biyya alaatirraa galu kun amma danda'amaa ta'etti qonnaan bulaatti gatiin baay'atee doolaaraan waan dhufuuf mootummaan amma danda'amaa ta'etti sabsiidii akka inni godhu gochuu. Dhimmoota kanarratti baay'ee xiyyeeffannoo addaatiin deemamuun akka irra jiraatu. Kana qofa osoo hin taane immoo qonnaan bulaa bira oolee kan bulu kan hojjetu akka sanatti kan hojjetu hojjetaa misoomati waan ta'eef hojjettoonni misoomaa kanaan dura qabnus haaraa kan qabnus leenjisnee haaraas kan qacarree qonnaan bulaatti gadi buusnee galchuutu nurra jiraata. Kanaaf asirrattis investii gochuutu nurra jiraata jedhamee kallattii guddaan kaawwameeti deemamaati kan ture. Amma yeroo ammaatitti hojjetaa misoomaa 26,000 ol kan ta'u
qonnaan bulaa keessatti galanii kan hojjetantu jiran jechuudha. Kanarraa kaanee kana qofa osoo hin taane kana dhiyeessuun keenya akkuma jirutti ta'e qonnaan bulaan kun faayinaansii baadiyyaa argachuutu irra jiraata. Liqaan kaleessa magaala keessatti daldalaa dhuunfaadhaaf kennamaatoo jiru kun karaa qonnaan bulaatittis deemumtu irra jiraata. Tiraaktarri nuti dhiyeessinu kun yeroo tokkotti qonnaan bulaan gatii guutuudhaan bitatee fayyadamuu hin danda'u waan ta'eef parsantaa 30 qusatee parsantaa 70 baankonni kun qonnaan bulaadhaaf akka isaan liqeessuu danda'an asirratti hojjechuutu nurra jiraata. Rural faayinaansii bal'inaan deemutu nurra jiraata. Baankiin qonnaan bulaa jiraachuutu irra jiraata. Fakkeenyaaf baankiin Sinqee amma yeroo ammaatitti dur kan Waalqoo jedhameetoo beekamu baankii qonnaan bulaa ta'eetu akka inni hundaa'u akka inni dhaabbatu hojii qonnaa fi qonnaan wal qabatu irratti baay'ee xiyyeeffateetoo deemuun akka inni irra jiraatu kallattiin guddaan qabatameeti kan deemaatoo jiru. Ammas tiraaktaroonni amma kaasatoo jiru kun liqeedhaan akkaataa ittiin kennamuuf qonnaan bulaadhaaf haalli ittiin deematoo jirutu jira jechuudha. Gama biraatiin baankiin waldaa hojii gamtaa naannoo kanarratti waldaan kan dhaabbate waan waldaalee kan ta'e qonnaan bulaa kan ta'e innis haaluma kanaan qonnaan bulaadhaaf liqii kennuun irra jiraatu akka liqii kennaafii deemu. Kuni kallattii guddaan qabatameeti karaa baadiyyaatti akka galameetu hojjetamu ta'aati kan jiru jechuudha. Egaa kanarraa kaanee hojiin yeroo ammaatitti hojii babal'aa ta'anii hojjetamaa jiranii. Naannoo keenya keessatti kanaan dura tiraaktaroonni 400 kan hin caalle har'a tiraaktara 6,500 ol kan ta'u naannoo keenya keessatti jira jechuudha. Dabalaa dhufee jira jechuudha. Isa qofa osoo hin taane immoo akkaataa tiraaktara kanatti argachuutti hin danda'amu hojimaan isaa siistamni isaa qophaa'ee Keenyaa kan jedhamu dhaabbanni iddoon tiraaktara itti walitti manteen itti ta'u qophaa'eeti kan inni jiru. Guyyaa laatirraa tiraaktara meeshaalee bibittinnaa'ee fidanii asitti walitti akkaataa isaan ittiin instool godhaniitu qonnaan bulaadhaaf itti dhiyeessantu jira jechuudha. Kunis asitti qophaa'ee jira. Bakka biraati irrattis akkasumatti yaadamaatoo deemamuun akka irra jiraatu kan nuuf galu jira jechuudha. Kanarraa ka'ee qonnaaf waan kennuun nurra jiraatu kennine qonnarraa immoo waan argachuun nurra jiraatu argachuutu nurra jiraata kan jedhu irratti xiyyeeffatameetti deemamaatoo kan jiru. Kanarraa yookaan mootummaan naannoo keenyaa yeroo ammaatitti mootummaa naannoo keenyaa qofa otoo hin taane akka Itoophiyaatti yeroo ammaatitti qonnaaf waan gochuu qabnu goone qonnarraa waan argachuu qabnu argachuutu nurra jiraataa jedhamee hojiin bal'aan jalqabamee jira jechuudha. Wanni kennuu calqabdan amma nu dheertaniirtu keessattuu meekanaayzeeshinii tiraaktara wajjin waan wal qabate kana taaks firii gochuu waan adda addaa kaastaniirtu I think wanna haasaamuun dhageenya waa'een kilaasterii wanni irraa deebitanii argattanuu jira waan kennitan kana irraa deebitanii argattaniirtu piroodaakshiniin isaa dabaleera mee kana irrattis xiqqoo nuu kaasa. Egaa wantoonni amma nuti dhiyeessatoo jirru kun dhiyeessii qofaan wanti hafu hin jiru jechuudha. Waa kennitee waa fudhachuu jennee kan kaasne suni kan. Kanarraa kaanee oomishtummaan lafa keenyaa akkasumas oomishti waggaa waggaadhaan nuti argachaatoo jirru dabalaati kan inni dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf bara darbe keessatti yookaan immoo waggaa lamaasii fudhadhee yeroo keenya wajjiniin bara darbe keessatti kuntaala miliyoona 186 kan nuti oomishne bara kana immoo kuntaala miliyoona 202 kan nuti oomishne jechuudha. Kana jechuun oomishtummaan lafa keenyatis dabalaati kan inni dhufe lafti nuti qonnus dabalaa dhufee jira jechuudha. Fakkeenyaaf lafti nuti qotaatoo turre waggoottan darban keessatti lafa hektaara miliyoona 5.9 irraa kaanii bara darbe kana miliyoona 6.6 irra kan nuti geenye jechuudha. Bara kana immoo sanaa olitti deemnee gara miliyoona 8.2tti deemuu hin danda'amaadha. Kun sababa qaba. Lafa bal'isuu osoo hin taane akkaataan nuti ittiin deemuu nurra jiraatu lafas hin bal'isna. Sababni isaa lafti hin tuqamne waan jiruuf gama biraatiin immoo oomishtummaa daballa jenneeti kan deematoo jirru. Lamaan isaatiiyyuu waliin qabneetti kan deematoo jirru. Kanaaf oomishti keenya baraa baraan dabaluu eegaleetoo jira jechuudha. Qonnaan bulaanis fayyadamaa meekanaayzeeshinii ta'atoo dhufee jira. Oomishti isaatis dabaluu eegalee jira. Oomishti gabaatti baheetis gara gabaatti bahuutis akkasumatti bal'aan dabalaati kan dhufeetoo jiru jechuudha. Hojii kana gaafa hojjennu dhimmoota gurguddaa afur giddu galeessa godhanneeti kan nuti deematoo jiru. Tokkoffaan dhimma wabii midhaan nyaataatiin ofaa dandeenyu jennee karoorsineetoo hojjechaatoo jiru. Wabii midhaan nyaataa bal'inaan saffinaan qulqullinaan kan jennu kun baay'ee murteessaadha jechuudha hojii kana hojjechuudhaaf. Wabii midhaan nyaataa irratti xiyyeeffannoo guddaan kennamee oomishoonni wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu danda'an maal isaan agiroo ekolojii kam irratti ta'u maal irratti xiyyeeffannee jijjiirama guddaa fiduu dandeenya kan jedhu sirriitti addaan bahee wabii midhaan nyaataa irratti xiyyeeffannoo guddaan tokko godhamee piilaarii
yookaan fi utubaa guddaa tokko goonee kan qabannee deemaa jiru. Lammaffaan midhaanota biyya alaatirraa galan kana kan biyya keessatiin bakka haa buusnu jenneeti kan xiyyeeffanneetoo deematoo jiru. Midhaanonni biyya alaatirraa galan tokko tokko fudhanneetoo gaafa laalu biyya keessatti bal'inaan oomishuu osoo dandeenyu waan xiyyeeffanneetoo ittiin deemuun qofaaf biyya alaatirraa galchaa turre. Fakkeenyaaf qamadii biyya alaatirraa galchaa turre. Qamadiin garuu Itoophiyaa keessatti, Oromiyaa keessatti iddoo hundarratti iyyuu oomishuu dandeenya waan ta'eef isarrattis baay'ee xiyyeeffanneetoo deemuu qabna. Qamadii qofa osoo hin taane oomishoonni baay'een jiran jechuudha. Sadaffaan kan biyya keessatti oomishne kana biyya alaatitti erginu kan jedhu qabanneetti deematoo kan jiru. Asirratti biyya alaatirratti wanti erguu nu dandeessisan wantoonni baay'een oomishoota baay'ee qabna akka Oromiyaatitti. Buna hin qabna biyya alaatti ergaati kan jirru, caatiin ni jira biyya alaatti ergamaati kan jiru, fruits biyya alaatti erguu kan eegalame hin jira. Livestock hanqinuma isaa wajjin biyya alaatti ergamaa turee jira. Garuu kana qofaa miti. Kanaa olitti wanti yaadameetu deemamuun irra jiraatu baay'ee isaanii ni jiru. Kirooppii keessatti amma qamadii jalqabneetoo jira. Isa qofa osoo hin taane kan biraati irrattis baay'ee xiyyeeffannee deemuun waan irra jiraatuuf. Kana pilaarii guddaa tokko godhanneeti qabanneetoo deematoo jirra jechuudha. Iddi dhumaa wal qabsiisnee kana hunda keessatti iyyuu immoo carraa hojii haa uumnu jenna. Dargaggeessi baadiyyaa keessatti amma fudhannee yoo ilaalle dargaggeessi barate baay'ee isaa baadiyyaa keessa jira. Abbootiin warri duraan jiran kun baay'ee isaanii dulloomanii jiran. Lafti abbootii sana dargaggeeyyii kanaan qabamutu jira. Dargaggeessi immoo teknooloojii fayyadamuudhaaf qophaadha jechuudha. Kanarraa kaanee dargaggeeyyiin hojii qonna keessatti qabachuutu irra jiraata jedhu parsantaan 65 ol kan ta'u qonna keessatti hojiin carraan hojii uumamutu irra jiraata jenneeti ilaala kan deemu jechuudha. Kanaaf kuni waliigalli isaa utubaawwan arfan kana giddu galeessa godhanneeti hojiin qonnaa keenya akka inni gaggeeffamu kan godhamu haa ta'u. Amman galmaan geessan garuu utubaawwan kana keessa kamtu sinii ta'ee kamtu sinii hin taane? Utubaawwan kun utubaawwan gurguddaadha. Utubaan kun gurguddaadha. Utubaawwan kana galmaan ga'uudhaaf inisheetivoota tokkoon isaaniitiif inisheetivoonni mataa isaa danda'antu uumameetoo jira. Fakkeenyaaf waa'ee midhaan nyaataa mirkaneessuudhaaf oomishoonni nuti irratti xiyyeeffanneetoo deemnu kam isaan kun tokkoon addaan bahee beeladoonni nuti horsiisuun nurra jiraatu gammoojjiitti baddaatti baddarareetti kam isaan kuduraa fi muduraan nuti oomishuun nurra jiraatu eessa kam isaan kan jedhu kun tokko lama sadii jedhameetu addaan bahamee beekameeti jechuudha kan deemamu. Kan kaanitis piilaarota kaanitiifis kan biyya alaatiitti ergina kan biyya alaatirraa galu kana kan bakka buusnaa kan jedhu tokkoon addaan baafamee deemamaati kan jiru jechuudha. Kanaaf kamtu galma ga'ee jenneetoo gaafa dubbannu achi keessatti inisheetivoota san keessaa kamtu karaa gaarii irratti dhufeetoo jira kan jedhu dubbannaa jechuudha. Fakkeenyaaf wabii midhaan nyaataatiin wal qabsiisee biyya kana keessatti yoo waliigala isaa waa'ee food self sufficiency gaafa laaltu waliigalli isaa oomishti oomishamee fi baay'ina uummata biyya kana keessa jiru noo fudhattee tolaaltu of gahee jira jechuu kan si dandeessu ni jira jechuudha. Food security jenneetoo immoo gaafa kaasnu isaa oli kiiloo kaaloorii inteekii guyyaa guyyaadhaan kiiloo kaaloorii namni argatu ekvivalensii qamadiitiin lakkaawamee kan kaa'amutu jira jechuudha. Isaan gaafa lakkaatu tokkoon haawusholdii tuqxaa jechuudha. Akka mootummaatti amma xiyyeeffannee deemaatu kan jiru badhaadhina maatii jenna. Badhaadhinni maatii sun niwutirishinii maatiin tokko mana keessa jiru fudhatuun madaalamaa jechuudha. Kanaaf konseptii sanaan gaafa laalu food self sufficiency kan jennu kanaan of geenyee jirra kan jedhu ragaaleen jiran sirriitti mul'isu jechuudha. As keessatti maalinni xiyyeeffannoon keenya inni guddaan oomishoonni maalirratti xiyyeeffanna kan jedhu laalleerra. Keessaawuu oomishoota warreen midhaan agadaa jennu kun bal'inaan hojjechuun boqqolloo irratti bal'inaan hojjechuutu nurra jiraata. Qamadii irratti bal'inaan hojjechuutu nurra jiraata. Garbuu irratti bal'inaan hojjechuutu nurra jiraata. Warra kanaa fi warra kanaan ekvivalensii qaban irratti bal'inaan yoo kan hojjennu ta'e jijjiiramni naannoo kanarratti hin dhufa kan jedhuun laalle kun oomishaanis fudhannee toolaallu lafaanis fudhannee toolaallu midhaanonni gurguddaan kun dabalanii jiranii jechuudha. Kanaaf karaa kanaan galma gahinsa isaa fudhannee too gaafa laallu haalli gaariin ni jira kan jedhuun laallee jirra jechuudha. Gama biraatiin immoo midhaanota biyya alaatirraa galan kan jennu. Midhaanota biyya alaatirraa galchaatoo jirru kun maal isaan? Tokkoffaa osoo biyyi keenya qamadii oomishuu dandeessu qamadii biyya alaatirraa galchaatoo jira. Qamadiin food security keessattis iddoo guddaa qaba. Midhaanota biyya alaatirraa galan bakka buusuu keessattis iddoo guddaa qaba. Kanarraa kaanee qamadii bonas gannas oomishutu nurra jiraataa jennee inisheetivii guddaa tokko goonee qabannee too deematoo jirra jechuudha.
Asirratti hojiin qamadii irratti hojjenne dhugaa dubbachuudhaaf taanaan inisheetivii baay'ee sirrii fi galma ittiin gahuu ittiin dandeenye tokko qamadiidha jechuudha. Waggaa lamaan dabarsine keessatti qamadiin biyya alaatti irraa galchine hin jiru. Kuntaala tokkoon galchine. Itoophiyaa irratti mootummaan Itoophiyaa qarshii ofiitiin bitee wanti galchine hin jiru. Kana jechuun midhaan biyya alaatti irraa galaatoo jiru keessaa tokko qamadiidha. Qamadii hin dhaabna jennee dhaabnee jirra jechuudha. Asirratti hojii guddaadha kan hojjechaa turre kan bu'aan isaatis dhufeetoo jiru jechuudha. Lammaffaan garbuu biiraa biyya alaatti irraa galaatoo turre. Garbuu biiraa biyya alaatti irraa galaatoo turre kan dhaabotu nurra jiraata jennee guutumaan guututti waggoottan lamaan dabarsine keessatti dhaabnee jirra. Naannoo keenya qofaa otoo hin taane faaktariiwwan biqilaa biyya kana keessa jiran hunda isaa saatisfaayii godhamee garbuun biiraa biyya keessatti gahaan ta'e oomishuun eegalameetu jira. Kaan irrattis akkasumatti ilaalameetu bakka inni itti deemamaatu jiru jiraachuutu irra jiraata kan jedhuun laalaa deematuu jirra. Asirratti wanti gaariin uumamee jira kan jedhu kan laalle jechuudha. Kaan ekspoortii irratti wanta jiru. Ekspoortii irratti bal'inaan deemuun kan nurra jiraatu buna irratti baay'ee xiyyeeffannoo addaa kennee deemuun nurra jiraata jennee bunni kwaalitiin buna kennaa parsantaa 60 kwaalitii isaa daballee biyya alaatti erginu jennee hojjechaa kan jiru. Buna irratti ekspoortiidhaan baay'ee deemati kan jiru. Gama biraatiin beelada dhaabbii irrattis haaluma wal fakkaatuun gamaa gamasitti garaagarummaa naa jiraatu iyyuu malee qonnaan bulaan amma yaadirraa argachuu haa baatu iyyuu malee siistamni gabaa keenyaa sirrii ta'ee deemuu haa baatu malee beelada dhaabbii irrattis ekspoortii gochaati kan nuti jiru. Damma irratti ekspoortiin eegalamee jira gamaa gamasitti guddaa miti nu ibsu. Damma irratti garuu baay'ee kanaan boodatti hojjenneetu kan deemuun dura jiraatu hin jiraata jechuudha. Qamadii ekspoortii haa goonu jennee qamadii ekspoortii jalqabnee jira bara kana. Qamadii ekspoortiin bara kana nuti jalqabne namoonni tokko tokko akka yaadanitti osoo hin taane ekspoortiin gochuun danda'ameetu jira. Sababni isaa biyya kana keessatti qamadii agamtumee nyaatama kan jedhu ragaawwan adda addaa ni mul'isan. Oromiyaa qofti qamadii bonaanis gannaanis bakka tokkotti fudhannee tolaalle naannoo kuntaala miliyoona 100 oomishneerra. Qamadiin biyya kana keessatti immoo hin nyaatama jedhameetu tilmaamamu naannoo kuntaala miliyoona 97 kan ta'u jechuudha. Oromiyaa qofti Itoophiyaa hoo nyaachisee naannoon kuntaala miliyoona 3 kan ta'u sarpireesiitu jira jechuudha. Kuni gahee godhameetu jira. Qamadiis ekspoortii goonee jirra. Qamadiin nuti ekspoortii goon akkamitti ekspoortii goonee kan jedhu laalamuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni baay'ee konfuzhinii kan qaban naannoo kanarratti waan ta'eef. Qamadiin kaleessa World Bankin, WFP'n biyya alaatirraa Ukraine irraa Raashiyaa irraa qamadiin inni biteetoo galchaatoo ture Ukraine fi Raashiyaan waan irra turan hin beekamaayyuu. Argamaayyuu kan jedhus gaaffiidha jechuudha. Qamadii kaleessa Ukraine fi Raashiyaa irraa bitamaatoo ture sun dhaabbilee gurguddaan addunyaa kun asuma Itoophiyaa irraa akka isaan bitanii kan godhan. Isin irraa bitaniiru nurraa bitanii jechuudha. Isaaniif dhiyeessitan jechaadha. Isaaniif dhiyeessine jechuudha. Jarri kun qamadii kana eessan dhaqan deebisanii Itoophiyaa keessaa osoo hin baane iddoowwan gogiinsi mul'achaa ture silaa kan biyya alaatti irraa bitanii too fidan asumatti Itoophiyaa irraa doolaaraan bitanii biyya keenya keessatti deebisanii tuma qonnaan bultoota horsiisee bultoota. Kanaafuu isinirraa isaaniif dhiyeessitanii isaanitti gurgurtanii jechaadha. Isaanitti gurgurree doolaaritti gurgurree isaan immoo deebisanii asuma Booraan irratti Somaalii irratti Affaar irratti bakkeetti rakkoon jiru kana irratti qonnaan bultoota fi horsiisee bultoota naannoo sanaaf dhiyeessatoo jiranii jechuudha. Kana jechuun aga nuti ekspoortii gochuu humni ekspoortii gochuu keenya mul'atee jira jechuudha. Silaa kan biyya biraati irraa bitanii too fidasan doolaaraan biyya keenya irraa bitanii asumatti deebisaa kan turan. Namoonni kana akkasitti ilaalatoon turre. Asii kaasnee yookaan Keeniyaatti yookaan fi Jibuutiitti yookaan Saamu'eel biyya ta'etti akka waan deemetti kan yaadatu turamee jira jechuudha. Akkasittis deemuun keenya nafu gara fuulduraattis akkasittis hin deemne. Sababni isaa potenshaala guddaa qabna. Akka amma jalqabne kanatti bal'inaan deemnan biyyoota Afrikaatiif qamadii gahaa dhiyeessuu hin dandeessu Itoophiyaan. Homaa gaafii tokko kan hin qabne. Qamadii gahaa ta'e biyyoota Afrikaa kanaaf geessuu hin dandeenya. Akkaataa amma jalqabnee too deematoo jirrutti potenshaala qabnu irratti hundoofnee too ilaallu jechuudha. Kanaaf tokko ekspoortiidha. Kan namnis itti xiqqoo konfiyuunii itti godhate kan naannoo qamadii kana qamadii otoo daabboo nyaatee too biyyi hin quufin akkamitti biyya alaatti ekspoortii godha biloo jedheeti namni jechuudha kan inni haasa'u. Kuni haasaa namatti yoo ilaalamu dhugaatti fakkaachuu danda'uu fi kan gatiiwwan qaala'insa gatii amma biyya keessatti jiru wajjin wal qabsiisanii yoo kaasan dhugaa fakkaachuu danda'a garuu
haalli nuti ittiin deemuudhaaf yaalii ittiin godhame haala kanaan kan deemamaa ture. Kanaaf ekspoortii irratti oomishoonni deemuun irra jiraatu ta'uu danda'an eenyu isaan kan jedhu kun sirriitti ilaalamee kan deemamaa jiruu fi kallattii guddaa kan qaban. Amma xiyyeeffannoon guddaan keenya damma irratti hin xiyyeeffanne. Ekspoortii guddaa gochuu kan dandeenyu. Xiyyeeffannoo guddaan keenya mi'eessituuwwan adda addaa irratti hin xiyyeeffanne. Baay'een mi'eessituu baay'een biyya kana keessatti hin oomishamu. Biyya alaatti irratti kan barbaadaman. Isaan irratti baay'ee hin xiyyeeffanne. Garbuun biiraa biyya alaatti irratti kan barbaadamu varaayitiin biyya keenya keessatti jiru jira. Isa irratti hin xiyyeeffanne hin deemne. Qamadii irratti hin xiyyeeffanne. Waa hunda irratti iyyuu waliigala isaa xiyyeeffannee hin deemna ekspoortiinis hin dabalaatoo deemaa jechuudha. Keessumaa oomishoonni qonnaa ekspoortii irratti bal'inaan dabalaa hin deemu jechuudha. Kana gaafa goon bakka hunda irratti iyyuu akkaataa agiroo ekolojiitiin immoo laallee iddootti xiyyeeffachuun nurra jiraatu irratti xiyyeeffannee deemna jechuudha. Gaariidha. Wanni kaka'u tokko jira ka. Fakkeenyaaf amma oomishni dabaleera kan jedhu kuni kara tokkoon jira. Kara biraatiin immoo qaala'insi jireenyaa gadi waggaa bu'uun argamu. Kanarras darbee akkuma sila isinuu jettan bara dargii keessa sabil gabayaa kan jedhamu santu jira. Kootaa wanni jedhamu. Mootummaan naannoo Oromiyaa bara kana isaanumtillee kana fidanan jedhullee hin jira. Kara biraatiin ammas waggaa wal cina qabnee kaafnu immoo qotee bulaanumti mataa isaatiin oomisha isaa waggaa oomishu keessattuu qamadii wajjiniin wal qabatee dirqamaan qamadii qofa oomishan jedhu jira. Han jedhamu hin haasa'ama. Keessattuu sooshaal miidiyaa irratti wanni ka'u jira. Kana wajjiniin wal qabatee mee wanni jettan maalinni? Wanni jedhamu kun jiraayi. Keessattuu iyyuu immoo oomishni erga dabale maaliif jechi gatiin suni amma tokko maaliif fooyya'uu dadhabe kan jedhamu kana mee ibsanuu kenna. Waliigala qaala'insi jireenyaa damee tokko qofaan kan hiikkatu miti. Qaala'insi jireenyaa dameewwan adda addaa wajjin wal qabata. Damee indaastirii wajjin wal qabata. Dameewwan oomishoota biyya alaatii galan wajjin wal qabata. Indaastirii ta'ee tajaajilaa wajjin wal qabata jechuudha. Qaala'insa jireenyaa furuudhaaf oomisha guddisuun baay'ee murteessaadha. Keessattuu akka qonnaatitti oomishoonni nuti guddisuun irra jiraatu maali? Oomishni hawaasni bal'aan biyya keenyaa itti fayyadamaa ta'u nyaatu yeroo hunda jireenya isaa keessatti yeroo hunda of biraa dhabuu kan hin barbaanne maal isaan? Fakkeenyaaf boqqoolloon baay'ee baramee jira biyya kana keessatti, qamadiin baay'ee baramee jira biyya kana keessatti, garbuun baay'ee baramee jira biyya kana keessatti. Xaafiin baramee jira. Xaafiin oomishtummaan isaa baay'ee xiqqaa waan ta'eef isa jijjiiruun habitii haala aadaa nyaataa keenyas jijjiiruun baay'ee barbaachisaa bakkeen itti ta'u hin jira. Oomishoota baay'ee qonnaan bulaan keenya oomishuun irra jiraatuu fi hawaasni biyya keenyaa nyaachuun irra jiraatu addaan baafamee beekameeti kan irratti hojjetamaa jiru jechuudha. Kanarraa ka'ee oomishti dabaluu dabalee jira. Akkas lakkoofsa sila kaasuudhaaf yaal oomishti biyya keenya keessatti keessattuu naannoo keenya keessatti oomishni gannaanis hojjan bonaanis kan nuti qonnu dabalaa dhufeetu jira. Haa ta'u malee ammas qaala'insi jireenyaa jira. Qaala'insi jireenyaa kun dhugaa dubbachuudhaaf taanaan qaala'insa namtolcheedhaan dhufeedha. Siistamni gabaa fidee osoo hin taane gabaan gabaa bitee qaala'insa akkasiitti dhufee osoo hin taane qaala'insi kun kan dhufe karaa namni hojjeteen karaa namni waa raawwachaa jiruun jechuudha. Kun immoo maalirraa ka'a? Siistama gabaa keenyatti irraa ka'a. Siistamni gabaa keenyaa siistama gaarii miti. Oomishti naannoo tokko irratti oomishamu naannoo biraati irratti karaa gabaan barbaaduun deemamee gurguramuutu irra jiraata. Fakkeenyaaf qamadiin naannoo Oromiyaa keessa jiraata yoo ta'e naannoo Oromiyaa keessa naannoo Amaaraa deemee gurguramuu hin danda'a yookaan Somaalee deemee gurguramuu danda'a. Saliixni yookaan fi atarboonsituun immoo naannoo Amaaraa keessatti bal'inaan kan oomishamu yoo ta'e achi as dhufee Oromiyaa keessatti gurguramuun gabaan karaa gabaan gabaa bituun deemamuutu irra jiraata jechuudha. Gabaan biyya kana oomishoota tokko tokko gaafa politisaayis gochuudhaaf barbaadamu kan hin jirre kana fuudhee ol baasa. Tokko tokko immoo gadi buusa. Fakkeenyaaf bara kan qamadii irratti fi garbuu irratti wanta kun nama sii kaasu barbaada. Garbuun gatiin isaa baay'ee ol ka'aa ture. Qamadiin ekspoortii ta'a gaafa jedhamu qamadii fuudhameet garbuun baay'ee akka gadi kufu godhama. Meeqa irratti dhufe garbuun? Garbuun qarshii 4,000 irraa gara qarshii 2,500 gadi dhufe. Baay'ee guddaa gadi kufee jechuudha.
Boqqolloon Wallagga irratti gatiin isaa qarshii 2,500 kan gurguramu akkas mogaa fool siksitu qarshii 3,500 fi 4,000 ol ka'uu eegalee jira jechuudha. Distortionii gabaati jira jechuudha. Gabaan gabaa bitaatu osoo jiraachaa osoo hin jiraanne namni karaa namtolcheetiin bakka itti daldaltoonni irratti xiyyeeffatan qofa irratti xiyyeeffatamee deemamaatu jira. Kun sirrii miti. Karaa biraatiin immoo kontiroobaandii hamaatu jira biyya kana keessa. Oomishni boqqolloo nuti oomishnu kontiroobaandiidhaan baatu jira. Oomishni qamadii nuti har'a ekspoortii jennee waa dubbannu malee nuti oomishnu kontiroobaandiidhaan baatu jira. Somaaliirraan bahaa jira, asiin Sudaanirraan bahaa jira, asiin Keeniyaarraan bahaatu jira, deemaa jira jechuudha. Boqqolloonis akkasumatti xaafiin osoo nafiin jechuudha. Kun gabaan akkaataan ittiin gabaa bulchuutti osoo hin taane gabaan karaa nama fedhii namaati irratti hundaa'ee nama muraasa irratti nama dhuunfaa irratti hundaa'ee ittiin maaneej ta'utu jira jechuudha. Keessattiyyuu as keessatti daldaltoonni dhuunfaa tokko tokko kana distoorti gochuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru baay'ee guddaadha. Kanaaf mootummaan sirreessuun yoo irra jiraata ta'e qaala'insa jireenyaa sirreessuun yoo irra jiraata ta'e tokkoffaa kontiroobaandii irratti lammaffaan daldala seeraan irratti baay'ee xiyyeeffannoo addaatiin hojjechuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Gama biraatiin oomishoota indaastirii biyya alaatti irraa galaatoo jiran kan tokko tokko osuma biyya keessatti asitti oomishamaatoo jiru gatiin ka'eetoo ol rukuta. Iskeel godha. Sababni isaan beekamu. Fakkeenyaaf simintoo fudhadhu. Simintoo qonnaan bulaan siif fayyadama. Jiraatan magaalaa siif fayyadama. Simintoon kuntaalli tokko qarshii 230 irraa yeroo tokkotti ka'ee qarshii 1,100 magootti deemame jechuudha. Kuni biyya kana keessatti kan taa'atu jiru. Sibiilli kanaan dura biyya kana keessatti gurguramu qarshii baay'ee xiqqaarraa ka'ee qarshii ol ka'aatti ol ka'e jechuudha. Kun siistamni kun sirrii miti jechuudha. Namoonni tokko tokko gatiin midhaanii qofti gaafa dabalu yookaan oomishti hin jiru jedha yookaan fi qonnaan bulaan midhaanatti waddachiise siin jedhu. Duuba isaarras kan jiru laalamuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waliigalli gabaan biyya kanaati irratti mootummaan sirriitti ilaalee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf qaala'insi gabaa kan jedhameetu kaa'amu kun waan adda addaa wajjin wal qabatee kan jiru waan ta'eef mootummaanis yeroo ammaa itti yaadee itti deemati kan malee oomishni dabaleeraa jetteetuma oomishni dabaleera. Oomishni kanarratti uumamamiin qabna. Uumamamii tokko hin qabnu. Oomishni dabaluusaa atis maasii qonnaan bulaa keessa deemaa laalteetta. Dur kan beektu fi amma kan beektu. Ani immoo gaafan qotee bulaa keessa deemu barana bakka qamadiin kun irra kasaa qotee bulaan nu jalaa rakkataa maal gootu jedheetan si gaafachaa ture. Yoo magaala dhufu garuu faallaa sanii waan ta'eef maaluma dhalate cufayyuu footoo keenya kaasanii qamadiin isin keessa deemaa turtan sun eessa dhaqee nuun jedhani. Kanaafiyyuu wanni asitti gaafan achi jiruu fi gaafan asitti dhufee arge adda ta'e faallaa ta'e jechaadha. Anyway amma wanni isin immoo nutti himaa jirtan maal inni gabaa wajjin wal qabata kan jedhudha kun gaariidha. Karaa biraatiin immoo akkuma sila kaasaa turre faabrikaan tokko tokko illee cufaman hin jedhu kun kaalaa lama fakkeenyaaf maas miidiyaadhuma miidiyaa reediyoo adda addaa magaalaa kana keessatti tamsaasa'an hanuma seera qabeessa ta'an faabrikaan tokko tokko faabrikaan daakuu cufamaniiru kan jedhullee ka'eeraa qamadiin dhabameeti. Kanan karaa biraatiin immoo kanan sila kaase maal inni isinillee gatii akkuma kootaa duratti isan gootani kan jedhanii hamatamtanii illee kana rasmi irra nu deebi'a.